Harka fuunee daawwattoota keenya akka mooltan hagayya torbaa 2016 JMN irraa oduu isinitti himna. Oduu galgala kanaa kan isinitti himu Aneel Misreeti. Dhaabbanni televezyiinii JMN kabaja hundeeffamaa waggaa tokkeessoo isaa irreechaa dhufaa jiru sababeeffachuun dirree irreechaa hora Finfinneetti hojjettoota dhaabbatichaa wajjin haala miidhagaatiin gaggeeffame. Dhaabbanni miidiyaa JMN erga hayyama tamsaasa televezyiinaa argatee eeggannaa furaffeessoo isaatii fi ifaan ifatti akka dhaabbate miidiyaa tokkotti hagayya torbaa bara 2015 magaalaa Finfinnee hoteela intarnaashinaali Ilillitti bakka hawaasni bal'aan manguddoonni abbootii gadaatii fi haadholii siinqee akkasumas qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo jiranitti sirna hundeeffama isaa saaqachuun eebbisiisee erga hojii eegalee ganna tokko lakkoofsuu isaa kabajate. Kabaja hundeeffama isaa kanarratti Daarektarri olaanaa JMN Rabbiraa Leenjisaa dhaabbanni JMN dhaabbata nama dhuunfaa garee tokko yookaan gartuu siyaasaa tokko osoo hin taane dhaabbata hawaasa bal'aa kan hunda keenyaati jechuudhaan sirna haasawaa gabaabaa taasise. Dhaabbanni JMN dhaabbata waggoota imala waggaa afurii ol ulaagaa tamsaasa kallattii yookiin ulaagaa miidiyummaa yookiin televezyiinummaa guutee eeyyama seeraa ergaa fudhate waggaa afur lakkoofsiseeti kan inni jiru. Egaa dhaabbanni kun immoo ifatti iddoo aangoonni mootummaa ministeeronni garaagaraatii fi hoogganoonni sadarkaaleewwan federaalaatii haga sadarkaa naannootitti irratti argamanii dhaabbanni kun ifatti hojii jalqabe waggaa tokko. Hoggaan tokko isaas hagayyi torba guyyaa hundeeffama isaa jedhamee iddoo qaamoleen adda addaa miidiyaaleewwan gurguddoo biyyattii dabalatee argamanitti ifatti kan inni hojii jalqabe. Guyyaa kana sababeeffachuudha egaa guyyaa har'aa hagayya torba hundeeffama isaa hoggaa tokkoffaa yookiin ifatti iddoo keessummoonni garaagaraa argamanitti hojii jalqabe sababeeffachuudhaan har'a kabaja JMN yookiin umurii isaa hoggaa tokkoffaadha kan nuti kabajaa jirru. Tarree miidiyaa addunyaa keessatti galee sadarkaa Afrikaatti dorgomaa ta'uuf JMN afaanota 8 waliin hojjechuuf kan karoorfatee fi hanga ammaatti hundeeffama ganna tokko keessatti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin hojiin hojjechaa jiru boonsaadha jechuun dubbate. Hojiin hanga ammaatti hojjetamaa jiru dansaa ta'us hanqinoota tokko tokko dhaabbaticha mudachuun danqaa uuman furuuf carraaqqiin godhamaa jiraachuu fi gara fuulduratti hanqinoota jiru guuttachuun gara tamsaasa satalaayitii fi FM kan jalqabu ta'ullee beeksise. Rakkoolee fi hanqinoota hedduutu jira. Rakkoolee fi hanqinoota hedduu kana keessa teenye har'a as geenyee jirra. Meeshaa muraasaan humna muraasa fayyadamne as geenyee jirra. Dhaabbanni kun immoo guyyaa har'aa ka as ga'e humna nama xiqqaatiin tattaaffii nama tokko lamaatiin kan as ga'e ogeeyyii biratti dabalatee namoonni miidiyaa kana duuba jiran nama hedduus ta'u xiqqaas ta'u miidiyaan kun amma barbaachisu haga deemuudhaa qabu hin deemne kanaa ol immoo akka deemuuf tokkoon keenya gaheen nuti bahannu guddaadha. JMN yeroo dhiyoo dura karaa maxxansaatiinis hojii eegalchisuun isaa ni yaadatama. Sharafni maallaqaa kan baranaa walakkaa jaarraa tokkootti yeroo jalqabaatiif fedhii gabaarratti akka hundaa'u kan murtaa'e mootummaan Itoophiyaa. Dabalata oduu kana Lubee Girmaa. Itoophiyaan qoricha boba'aa xaa'oo fi kaan danuu alaa galchuudhaa fi sharafa maallaqaa barbaaddii jedhame. Mootummaan Itoophiyaa jaarraa walakkaa keessatti yeroo jalqabaaf sharafni maallaqaa alaa fedhii gabaa irratti kan hundaa'e akka ta'u kan murteessee fi murtee jabaan kun gabaa addunyaa irratti gatii birrii Itoophiyaa 30% gad cabseeras jedhame. Aangawoonni murteen kun biyya waraanni miidhatti investoroonni akka dhufan hawwata hanqina sharafa alaas fura jedhanii kan abdatanii fi xiinxaltoonni diinagdee dhimma kana irratti dhiyeenyaan hordofanii murtee tokko dabarsanii jiru. Biyya Beeljiyeem kan jiraatan Dr. Qalbeessaa Magirsaa qorataa fi gorsaa olaanaa diinagdee tame misooma idil addunyaa irratti biyyoota gorsuudhaan Dr. Ayyilaa Galaanis qorataa olaanaa diinagdee keessumaa diinagdee Itoophiyaatti dhiyeenyaan hordofanii jiru. Murtee yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa biratti ijoo dubbii ta'ee jiru kuni waan gaarii fidee dhufuu qaba kan jedhan Dr. Qalbeessaan galmi biyyoota kamuu sharafa maallaqaa bilisa ta'e irra gahuudha jechuun ibsan. Murteen kunis diinagdee dammaqsuu danda'a amantaa jedhu kan qabanii fi rakkoon ijoo Itoophiyaa rakkoo kaapitaalaa waan ta'eef riifoormiin kun immoo wanti tokko furuu danda'u rakkoo kaapitaalaati jechuun ibsanii jiru. Murteen kunis humni birrii keessumaa gabaa seeraan ala waliin qabu akka sirratu godha rakkoo dhaabbileen dhuunfaa sharafa alaa argachuuf qabanis ibsanii jiru. Keessumaa dureeyyii fi investoroota alaa dhufanii dalaguu fedhanii fi rakkoon biraas isaan quunnama ture ni fura jechuudhaan ibsa isaaniitiin osoo amma Itoophiyaa dhufanii hojii hojjetan qabeenya horatan gara biyya isaaniitti fudhachuu hin danda'an jechuun kan ibsan yoo ta'u oomishi birrii Itoophiyaati jedhan. Lammiin Itoophiyaa haala salphaa ta'een gabaa addunyaa irraa waa bituu fedhu bitachuudhaan carraa argatan jechuudhaan yeroo jalqabaaf karaa salphaa ta'een rakkoo sharafa maallaqaa jiru salphisuunii fi investoroota fi haala mijeessuudhaan haala olaanaa ta'een investmentii ala FDI ni jabeessaa jedhamee gama.
Mootummaan Iraan duula filannoo Tiraamp gaggeessaa jiru irratti xiyyeeffachuudhaan sagalee hatuuf odeeffannoo jalaa baafte jechuudhaan gareen duula filannoo Tiraamp himannaa dhiyeesse qulqulleessuuf biiroon qorannoo federaalaa Yuunaayitid Isteet qorannaa eegaluu isaa beeksise. Dabalata oduu kana Lubee Girmaa. Mootummaan Iraan duula filannoo Tiraamp gaggeessuu irratti xiyyeeffachuudhaan odeeffannoo jalaa hatte kan jedhu himanni garee duula Doonaald Tiraamp irraa dhiyaate ilaalchise biiroon qorannoo federaalaa USFBI qorannoo gaggeessuu eegaluu beeksise. Eejensichi dhimmicha qorataa akka jiru mirkaneessuu barbaanne jechuudhaan FBI ibsa gabaabaa kennee jira. Haa ta'u garuu himannaa kenne irratti qorannoo gaggeessuu jalqabuusaa malee Iraanis ta'ee pirezidaantii duraanii US Doonaald Tiraamp maqaa hin oofne kan jedhanii fi dubbii himaan duula filannoo Tiraamp BBCtti akka himanitti sanadoonni duula filannoo Tiraamp qaamolee alaa diina US ta'an harka galeera jedhan. Mootummaan Iraan gamasaan waa'ee himannaa hannaa sanada duula filannoo Tiraamp gaggeessaa jiru keessaa akka hin qabne kan waakkatee fi mootummaan Ameerikaas ifatti Iraantu kana godhe jedhee waan himate hin qabu jedhan. Doonaald Tiraamp qofa osoo hin taane paartii Dimookiraatotaa bakka bu'uudhaan kan filannoof dorgomanii Kamalaa Haaris illee hanna odeeffannoo duula filannoo Iraaniif saaxilamuu fi dhiisuu akka qoratu beeksisee jira. Gareen duula filannoo Tiraamp Iraan komachuu kan eegalee dhaabbanni Maayikiroosoft haakeroonni Iraan kaadhimamaa pirezidaantii Ameerikaa irratti xiyyeeffataniiru jechuudhaan ji'a waxabajjii keessa erga beeksisee booda sanbata darbe ammoo Tiraamp odeeffannoo haakeroonni argatan kan icciitii akka hin taane himanii jiru. Miidiyaan CBS akka gabaasetti kaadhimamtoonni pirezidaantummaa US lamaanuu odeeffannoo duula filannoo isaanii irratti yaaliin hannaa yookaan haa gochuu irratti yaalameera oduun jedhu erga dhaga'ame booda qorannoo gaggeessuu akka eegalee beeksisee jira. Miseensonni garee duula filannoo Baayiden Kamalaa Haarisii sadii karaa iimeeliin yakka haa gochuu akka isaan mudate Washington Post gabaasee jira. Kuni kan ta'e Baayiden dorgommii pirezidaantummaa keessaa bahuu isaanii beeksisuu guyyoota muraasa dursee kan mudatedha. Eegan daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee kan hanga ammaatti caqastanii qophiilee JMN afaan wajjin turtii gaarii.